mee taaptaabii ijoolleen awwalee taaptaabiidhaan si caallaan mana cufeerraa jechuun maal jechuudha tuffiidha ijoolleen awwalee taaptaabii isin marraa qabatti gubaa yeroo sadii afur illakkaa akkanatti ol qixxee deemnee agarsiifna kun kuulanii ta'u kuulanii haadha kuulanii wal gargaaraa hundi keessan taaptaa tuffanne baay'ee isin tuffanne baay'ee sanuu baay'ee isin tuffanne baay'ee tokko isin tuffanne baay'ee isin tuffanne min argitu akkatti walakkatti hafte laali family taaptaabii ijoollee bannaa taachuu ababaan takka keessan kan jirre garuu dhibbaaf wayiin kun koo ababaan keessa jira kana keessa argee bar dhibbaaf wayiin kun yookaan ababaa kennanii achiin gayan hin jedhin family taaptaabii namundinoo waya ranka akkuma siin jette ay awwalee ko maal taate qoy akkana jedhe maal taate namuma taaptaaf si godhullee qabdu silaa giiftaran qabdu qalaa jettee qalaa mataatti baatte jedhan haadha baate maal taate awwalee ko garuu maal taate qoy na hin era ijoollee taaptaabii godhaa abaaboo tokko family danina nama si jalaati malee tu jaalalaati ijoollee koo caalaam dhugaa dubbachoo ta'e maamee kan si jala jira 180 ana jala meeqa jira reetaadha 250 300 ta'a yookiin kanaa ol 400 si jala Biraazariin kiyyallee kun ababaa naa kennaa jira guys. Tamaam kana qaqqabaa fooloo godhaafi faamilii obboleessa kooti. Fooloo godhaafi mee kuma takka haa galu biraazarii koo ababaa naa kennaa jira innillee. Qoyi gastii rabaasee leencasii kenna. Ati moo haadha baate? Wallaahi billaani kennaafi. Waan inni abaabosii kennee moo? No, akkanumaan. Biraazariidhuma kan dhugumaati? Wallaahi. Siifa jiraatu akkas taanaan. Asuun siyaamti. Taaptaap godhi ciccittu. Kijiba olii gad deemti. Meeqa sii kan falte ji'a meeqa sii kan falte bakka siin ergitu dhattu meeqa sii kan falte ji'a motola dalatti. Utuun lubbuun jiru qanii tokko taaptaabiidhaan haadha baatee dura naa buutanii naa yoon arge maal ta'a ijoollee koo. Utuu afurina keessa jiru. Naafoon bu'an kaa. Mee xaba kana boqadhaa. Abbii bayanii naafoo bu'an moo warra jiru naafoo. Xaba kana boqadhaati xabattaa nutti namni hundinuu tarate. Aba tokkitti tun lubbuun jiru taaptaabiidhaan marraa na agarsiisaa mee namumatu godhaa machiin faamilii filiis wayinee awwalee musammaa faamilii ana laalaa waan isinin jedhu nama meeqa jira 300 wayi jirtanii miti namni dhibbaa bichaan taaptaa godhaa ijoollee awwaleetiif gayaadha isin namni dhibbaa qofti baay'ee nu barbaachisu. Wini balleessina share godha amma wini akka nurratti lakkanne taa'ee share godha wini balleessina makiinaa diimtuudhaan share godha share godha akka taphni eegaleen taaptaap gootanii ilaala akka taphni eegaleen. Xaba lammaffaatti faamilii piliis namni tokkoon taa'ina xaba tokkittii wal ilaalaa dhafaateedhaan xaba kana akka xabat ila xabaan amma geemii eegalu kana akka taaptaabitti fudhadha namni hundinuu akka geemiin eegaleen adda koo taap na yeellaa sinaa bannaa taachu qaxaqaxa adda koo yeellaa
family innati abbate ilmallencha innati abbate ilmallencha waslaatitti የማሆን ነገር ነው ጋይስ የማሆን ነገር ነው amma achiro olintan naqaba birakuta achiro olintan namni bakandi ne please family addako achiro olintan isin bichan tap goda guys isin qofti tap goda olintan ni jetti tap family achiro olintan birakuta inde anin ko nagar ko tukko andi taatu le obboleessa kiyya nama ingiliffaan guyyaa takka illee taatu azaanii bar argiteetta viidiyocha wayne family wayne mee maal jetta ishii amma jaalala agarsiiftaniitu kundanina jaraarraa kan ka'e osoo namni keenya wal qixxee ta'e wallahi danin naafi miti abba fedhe kiib joon lubbuu gaafa du'ellee naan booyilaal makiina diimtuudha wiini tana walirraa na balleessi lamuu giifti illee naan kenni yoo ani hirribi jedhe illee du'aa jiraate garuun cakkanni wiini tana balleessi cakkanuu eegalte jirte dura hin cakkantu wiini tana balleessi seenaa onnee makiina diimtuudha wiini tana namni dhufeera gaannaa akkana mee abaaboo guutaa family Aba guta guys, namni gargara ababa takka. Ababa takka. Antis ni ababa guta banata, ababa guta family. Sumayya nama sanira t-shirt godi leenca push godi yennan gafa dura tomorrow nan jere kuno na hona wada gutu dide. Akka wada Dubai sani mata gombisetin arfa mo t-shirt gode fitta. मेरे निमा किना दिन खुशी के no ani gaafadhe malee inni jenne bar nama gaafatte singone maaliif gaafattaate gaafatte dhabuu yellaatu hinqaanfattu rakkoon qabu nama yeroo hunda na tabsiisu yeroo hunda akka barbaaden na tabsiisu yeroo jechuun yeroo hunda nama giifti naa kennu gaafadhee nama dhabuu osoo gaafatinu nama dhabuu danda'a ittiin mijanne ta'uu danda'a namni hundi guyyaa hunda gammachuun qabu bar ana gaaf malaafiin tiktookii kun na jibbisiisu jira gaafa namaa waliin haasa'u na jibbisiisu jira gaafa nyaadhu dhugiyyuu nan goone bakka ciisu yoo ol ka'i gaafa nan goone fa'a jira amma fedhe yoo ittiin tolle namni si jaallatu wiinii kana hundana irratti argaa akkamitti obsa ati dhibba sadiif jaatama hai maali gaas waa kennanii qoya illaala waa kennan malee akkanaanii miti indee maaltu kenname obsa arsii thank you galatoom wallah yoo naan kennin iyyuu galatoom yoo manaan kennin iyyuu galatoom ituun qabaadhe siin kenna jennaan galateeffachaa jirta no anas sii kennaa naan jedhee yoo naan hin kennin iyyuu galatoomin jedheen jechuu feeti እናንተ ዊኒ ተና ሀበለስኑ ፕሊዝ አብዲ ኮ ተናኒ ሚቲ አብዲ የ መኪና ዲምቱ ጀዴ በር ንንካ ከቴ መኪና እሺ እንደምና ሲምቦኔ ኮቆይ መኪና ዲምቱ ገዲ መለስ Makina diimtuu naan jedhe. Okay. Nola irraan balleessu kakadhee dhiisa. Haala taatee ati dhugaan kiristaana taate eega waadaa tanan diigini kiristaana jechuudhaan hudduu warree seeni inshaallah. Irraa dhafaate afaan kee qajeelchi. No, jechuun kiristaana taate gitti maal waa'ee kiristaanummaadhaan maaltu fide? Hagana narra gadi narraan balleessin naan jedhe innis narraa balleessee hin beeku. Gin ammoo guutee irraa balleessa wanti kun irraa balleessummaan na fayyada. Guutee irraa balleessa yoo faamilii qabaadhe yoo faamiliin qabaanne ammoo baay'ee ni geggeessa. Bakka kana waadaa kana guutuu jechuun kiristaanummaa na naqa jechuudha.
Imala. ما ربسي تجارو كريستانيا كوا داي غورا غانو بهم أكو ما مرتي غوتو Us yan. Guys, ara please makina dimtu wini tana. Makina dimtu yo argadde wini tunni baddi guys. Ara share goda wini. Tabi family Oso anak kanatti ti boyu fudhate deema nama dhibba afur keessa nama makina dimtu qabu jiru na bir. مسكينة family إنك بلتي چیستا أباب دللا جار سكي مالي لولا مالك أبدا دفاته لولا مالي سي برتر جيبيكا اوكي سيمبوني كواتاو بودي هذا فاتي ati ko jaarsa kee malee lolaan qabdu Yung kabanillee ani lolaan kiyya waaqa. Inni amma sa'a kana ni lafan jiru. Nama wayirra tarti share godhun na digaa jira garuu kan share godhadha. Abba Abdallaa moo Abba Abdallaati miti wallahi isaa miti. No isaa miti. Habibti osoo jiraate inni sa'a kana haxxishoo jettuu iyyuu ishin jedhunni. oo sabboontu abaaboo sadii guutaa family Hawaasa sadi guutamee akkasittuu iyyuu. Thank you. Namni gara biraa baaba tokko. Maaluma nu seene yaa family. Ani wiini tana namni adda walee irraa naa balleessitan onni haadha faaxee keessa jettan ababaan illaa qabu abde walee. Kotika. Maan illaa qabu na biratti ababaan. Koti asiis lakkaan jiru. Wallaa. Wallahi. Maal lakkooti na bira lakkooti ababaan I don't know. Guys, namni makina dimtu wini tana nafute onne haadha faaxee keessatti yeroo hundaa gootaatti parfumtu hin jirtu. Taaptaabii family. Thank you family ko. Sirratti qofa taaptaabii 100 goosisi ani eegan si bira dhufe haadha faaxee 100 Ana bira hin jiranii bar. Miskiinoch. Biyya saddeettamii ja'a jirti. Biyya saddeettamii ja'a jirti gamma faamiliin tiyya. Haadha faaxee akkaawuntii biraa banadhu kan agati bakka. Ummata dulloomeera ummanni nisi akkaawuntii keerraa kun qaarraa baheera ummata eksifaaddi. Kuma dhibba iyyuu hagallu ta'uu godhamee maqama keessanii fuusirree miti olla. Kuma dhibba hagallu. Bar cufeellee ta'uu sooranii fuulee gala dachaanii bar. Haadha faaxee ati duraan yaada kennita waa'ee murtii guutuu irratti maaliif yaada kennuu didde? Maaltu sitti dhaga'ame? Maan nagalchaan abbaan barbaade yoo kiristaanaa abbaan barbaade yoo islaamay mina gabbaani. Maan nagalchaan abbaan barbaade kiristaanaa abbaan barbaade islaamay maan nagalche haymanotiin isaa waan dhuufuu isaati yoo amane mina gabbaani maan nagalchaan awwaa'ee kan kira yaada kennadha. Waa'ee maqaan kira yaada kennadha. In kennanne garuu amma nama hunda kennataa jira yaa akka feemasii tokko. Obboleessi kiyya kan waliin ala amantii jijjiirate ayyaadan kennadhu. Lubbuu sii deebisa asirra jira bar asirra jira sii bilbila akka asirra bu'e. Asirra jira. Amma irraan darba waayifaayin kiyya dalagaan jiru. Laal abbaan barbaade waan barbaade godhe dhimma amantii du'een bada malee keessa hin galu. Obboleessi kiyya boru ganama kiristaana ta'uu danda'a. Maa taateen jedhunneefa. Abaaboo guutaan jirtanuu yaa biyyaa. In beeku namni yeroo abaaboon kennamu. Zamana na baaftan gina achi laachum. Hin dandeessa.